achirra jirtu hordoftoota keenya yooyyaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti kutaa odeeffannoo fi quunnamtiitiin qophaa'ee kan isinii dhiyaatu seenaa bu'aa bayii jireenya dhala namaa keessatti akkuma jaarraan qaroominaan fiixeetti ol bahuu jiru baroonni kufaatiin gadi bu'uutis ni mudata. Sabni Oromoo hoogganni beekumsaa qaroomina aadaa fi ayyaantummaa akkasumas gaggeessummaa waliigalaa Afrikaa fi addunyaa tures hireedhuma akkasiitu mudate. Giddugaleessummaan hooggansa jaarmayaa bulchiinsaa heera gadaa Oromoo fi kan amantii ayyaantummaa saba guddichaa kanaa wiirtuu waliigalaa tokkorraa dhiibbaa adeemsaan tirataa darbee ammoo balaa weeraraa fi miidhaa cunqursaa alagaa kan bifa adda addaatiin irra gaheen erga gargar diigame asitti yeroo hedduu tattaaffii deebi'ee ijaaramuu taasisaa ture. Addaan hin kunne warraaquun carraaquun jireenya dhugaa fi haqaa kan hiika qabutti deebi'uuf wal'aansoo bifa kamiyyuu taasisuun dhaloota hanga dhalootaatti ittuma fufeera. Adeemsa barootaa kanaan sagantaa of ta'uutiin gurmaa'ee jaarmayaa walta'iinsaa fi waaltina dhalootaa itichu dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa hundeeffate. har'as seenessi ijaarsa galma amantii waaqeffannaa tokko qophiitti jira. Kanumaanis akkuma kaayyoo dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti waaqeffattoota bakka jiranitti gurmeessuudhaan galma ijaaruun beekamtii qaama seerummaa kennee fi barnoota waaltawaa hordoftoota amantii waaqeffannaa hundaaf kennuudhaan jijjiiramni amalaa dhufee duudhaa fi aadaa ofiitiin dhaloonni kun akka jiraatu taasisuu irratti argama. Dhaabbatichis sagantaa of ta'uu, wal ta'uu, of danda'uu fi tajaajila ayyaantummaa dhalootaa geggeessuu itti fufe. Barnoota warra abbaa Oromoo waliin ga'uu fi galmoota amantii waaqeffannaa hundeessuun babal'inaa fi guddina amantichaatiif gahee irraa eegamu baachaa jira. Haaluma armaan dura waraabbiiwwan ijaarsa galmoota amantii waaqeffannaa giddugaloota goleewwan Oromiyaa adda addaarraa isiniif dhiyeessaa turretti har'as sochii galma tokko isiniif dhiyeessinaatii nu hordofaa. Kaayyoo kana milkeessuudhaafis akkuma galmoota biraatti har'a wiirtuu godina Arsiitti kan argamu galma amantii waaqeffannaa Tulluu Cilaaloo bu'aa galmichi argamsiise akkasumas gama isaatiin babal'ina galmootaa keessatti qooda taphate isiniif dhiyeessinaa. Giddugala hordoftoota amantii waaqeffannaa bahaa wiirtuu godina Arsii magaalaa Asallaatti hagayya 25 bara 2015 jechuunis hagayya 19 bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beekamtii qaama seerummaa argate galmi Tulluu Cilaaloo. Firoomsaa Gishoonkiitiin jedhama. Galmi irraa dhufe immoo galma Tulluu Ciqeeti. Akka caasaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti immoo hojii gaggeessaa wiirtuu Arsiitii jechaadha. Galmi Tulluu Cilaaloodha. Osoo laayinsii dhaabbata irraa hin fudhatin illee dhaloota wal argaatuma turanii. Sanan duratti 2006 2007 wal argaa ture dhaloonni. Ergasii immoo laayinsii 2007 hagaya naannoo guyyaa 19tti jechaadha kan argate. Sana booda hundaa'ee koree caasaa dhaabbanni silaa qabu hundaa guuttatee galma buleessa akka wiirtuu keenyatti illee galmoota baay'ee horatee of jalaayis qabudha. Barisoo jireen dagaagaan jedhama. Inni keessatti keessatti galma Tulluu Ciqeeti. Akka silaa'uu caasaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti immoo gaggeessaa kutaa barnootaa riisorsiiti. Mee amma miseensa galma Tulluu Ciqeeti gaafa duraasitti hundeeffama galmaa keessatti qooda akka qabdanii fakkaas turtan odeeffanne. Mee galmi Tulluu Cilaaloo akkamitti hundaa'e? Akkuma silaa galmoonni dhaabbata kana jala jiranitti hundaa'ee jechuudha. Galmi kun illee dursa yoo hundaa'u hawaasa naannoo kanatti osoo hin ta'in barattoota silaa naannoo kana jiran kan hundaa'e jechuudha. Haalli isaa hundeeffama isaati 2007 jechuudha. Hagayya 19 2007 kan hundaa'e jechuudha. Moggaasni maqaa galmichaatis gaara guddaa godinicha keessatti argamu kan magaalaa Asallaa gararraatti argamurraayi. Hundeeffama isaa irrattis marii fi walitti dhufiinsi dhaloota of barbaadu kan wal barbaadu tattaaffii akkanaa taasisaa akka ture hundeessitoonni ni dubbatu. Dhaloonni waluma argee iddoo irreessaa jaamutti jechaadha. Irreeffannumaaf achitti wal argine achitti laayinsii sanillee akkaataa silaa jiru hundaanii dhaloonni nutti himee koreellee lafa kaa'annee guyyaa sanirraa immoo manallee akka barbaadachuu qabnu murteeffannee mana barbaannee manallee kireeffannee haga ji'a muraasaa tokko qofa achitti wal argaa turre mana san keessaa is baanuun jedhanii gara
ganda 8 ol darbineetiin ganda 8 keessatti sagantaa babal'isaa barnootaallee kennaa 2008 fi 2009 achuma turre 2010 immoo karaa dhumaarratti karaa ganda dooshaatti ol dhufneeti mana kiraa qabannee. Waaqoo Ambassaa Gammadaan jedhama. Miseensa galma tulluu Cilaalooti. Galma keessatti immoo tuureen kiyya barreessaa kutaa barnoota galmaati. Akka wiirtuu Arsiitti immoo tuyyuu ittaanaa hojii gaggeessaa wiirtuu Arsiitti. Warri gaaf duraa galmi tulluu Cilaaloo oduu asitti hundeeffatanii warra silaa argitee naannoo kana muka tokkotu jira jedhan gama kanatti muka kana jalatti handaawwatii qabatanii wal gahaa turanii jechuudha. Miseensi galma kanaa warri gaafa calqaba galmi kun hundaa'u miseensa tahanii gadi dhaabanii handaawwatii qabanii gama kanatti muka jalatti wal gahaa turanii jechuudha. Isa sanuu mootii lubbuu gahaa maaliif jennaan ilaalcha biraatiin haalli itti ilaalamaa turan waan tureefi san keessa darbameeti galmi tulluu Cilaaloodhaa gadi dhaabate jechuudha. Erga gadi dhaabate immoo galmi kun argitee egaa wanni guddaa wanni waa tolchuu mataa namaa kana waan ta'eef mataa namaa kana tolchuu irratti hojjechaa ture jechuudha. Sagantaan amantii waaqeffannaa barnoota warra abbaa Oromoo yommuu ta'u galmis iddoo barnoonni sagantaa idilee fi guyyaa tamsaasa barnootaa kan mataa isaa danda'e akkasumas kabaja ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo irratti akka gaariitti kennamaa tureera. Ammas ittuma fufee jira. Galmoota keessatti kennamaa jiru. Galma keessatti yoo kennamu yeroo itti kennamu torbanitti yeroo lama gaggeeffamaa jirudha. Jimaata fi sagantaa idilee jimaata fi dilbata sa'aatii 3 irraa eegaleeti sagantaa keenya gaggeeffamu sa'aatii 6 jechuudha. Kan silaa guyyaa jimaataa immoo galgala sa'aatii 1 hanga sa'aatii 4 gaggeeffamaa jechuudha. Egaa barnoota kana yoo kennullee ramadiidhaan kan kaamaa illee ture jechuudha. Namni silaa barnoota kennu irratti ramadameeti barnoota san deema jechuudha. Durgomummaadhaan sagantaa san abbummaadhaan kan silaa warra san gaggeessu sagantaa san gaggeessu eenyuudhaan kutaa barnootaa san jechuudha. Jalqaba sagantaa gaggeeffachuufis mana kireeffatanii eegalan. Kunis wal'aansoo qaba ture. Ganda magaalummaa Sallaa ganda 8tti ammallee san keessaa haalli rakkoon tokko waan tureefi gama sanitti jijjiirannee jechuudha. Ganda 8 keessa naannoo waggaa 3 erga turreen booda haalli itti silaa argitee abbaan manaa sunillee amalli haalli itti nu qabate haaluma gaariin ture. Haa ta'u immoo inni iddoo sanitti ijaarsa biraa itti fufuu waan barbaadeefi sababa sanii hawaasa naannoo sanii jiru wajjin illee haaluma gaariidhaan gammachuudhaan jaalalaan waliin turre jechuudha ganda 8 keessatti. San booda sababa inni mana ijaarrachuudhaaf achi baanee gama kana naannoo kanatti lafallee gaafachaa ture bara 2009 irraa kaanee nutillee garuma lafa gaafannee eeruu kennamee kanatti asidha jenneeti gamanaas dhufnee kiraa jidduu kanaa fudhannee jechuudha. Kiraa jidduu kanaa eega fudhannee booda ijaaramni tokko gama argitee namoonni tokko akka sagantaan tuni gadi deebitee dhaabattu warri hin feene daba tokko godhaniiti mana kiraa kana keessa illee jimma tokkotti nu baasanii achi illee kaanii gama kanatti illee kiraa biraa fudhannee gallee achittis daboonni adda addaa nutti godhamaa ture. Hawaasa naannoo kanaallee hawaasa Oromoo naannoo kana jirullee nutti ijaaruudhaaf yaaliin hin godhamne jiru jechuudha. Yoo sanitti amalli silaa nutti agarsiisaa turanillee baay'een isaa ijoolleen yeroo san galma kana waliin hundeessaa turrellee odaa fa'aa ofirraa kan qaban turanii. Odaan kun immoo akka silaa mallattoo siyaasaatti fa'aa namni ilaalan jiru siyaasa fa'aa wal qabsiisuu waan barbaadaniif dhiibbaa san irraa fa'aa ka'anii. Hawaasni naannoo sanii hawaasa xiqqoo biratee hubannaa sagantaa illee yoo dhabe sagantaa gaggeeffachaa jiru tokko. Miseensi illee immoo sirriitti haalan jira jechuudha. Irra jaalachaa barataallee yoo ta'e haalan jira jechuudha. Naannoo ganda 8 yoo ta'e. Dararri akkasumaraan turre guddaan tokko hin turre jechuudha. Adeemsa deemu kana keessatti gartee abbaan manichaa galma ganda 8 keessaa kireeffanne sanii waan barbaadee fi galma biraa barbaadan kaase. Ammoo barbaacha galma sanii cirrachuun egaa waan kana yookiin immoo sagantaa kana aadaadhaan beekamalee amantiidhaan irra caalaa namni waan hin qabneefi namni haga galma sitti kireessuu san keessatti wantoonni jedhamillee jiraachuu ni malanii jijjiiruu jechuudha. Wantoonni tokko dhiibbaan tokko ni jiraata. Akkasitti san keessa darbuudhaan galma kiraadhaa yookiin mana kiraadhaa kireeffate galmi kuni
naannoo kanatti qeqeeffamee jechuudha mana jiraayi. Guddinaa fi babal'ina amantii waaqeffannaatiif qoodni galma amantii waaqeffannaa Tulluu Cilaaloo olaanaadha. Bu'aa ba'iin sochii amantii waaqeffannaa deebisanii ijaaruun dhaloota walitti fidanii waan ofii irratti karaa qabsiisuu taasifamaa tures iddoo galmaa kan mataa isaa argamsiisuu danda'eera. Hayyee ani Gazzaany Guddisaa Guutamaa Waaqaan jedhama. Ayyee. Yookaan abbaa feeneetiin aan jedhani. Ayyee. Duraan mana kiraa keessa turre. Ayyee. Isaan booda tattaaffii guddaa gooneen saayit pilaaniin akka nuu kennamu isa sana milkoofnee galma kana ijaarree aarsaa guddaa keessa dabarreeti. Ifaajii namoota hedduutillee ture. Sana booda galma kanatti gad dhaabbachuu dandeenyeerra. Deebilataa Gadaan jedhama. Miseensa galma Tulluu Cilaalooti. Akka caasaa dhaabbataatti gaggeessaa kutaa odeeffannoof quunnamtii wiirtuu Arsiitii jecha. Ijaaramuu galma Tulluu Cilaaloo keessatti gahee olaanaa kan qabu barattootuma. Dabalataan immoo quuqama deebi'uu sagantaa kana warra qaban isaantu walitti dhufee galma kana hundeessee jechuudha. Walumaa galatti galma kana immoo gaafa hundeessanii wanni mijataan jiraate osoo hin taane warri isaanii waan keessa darbe argaa waan turanii fi nullee waan sanatti hafuu hin qabnu kan jedhuraati jechuudha. Walumaa galatti kaka'umsa kana horachuudhaani galma kana gad deebisanii dhaabanii jechuudha. Kana hojjennu gaa ofumaa haala mijeeffachuudhaani kan dhaabanidha. Gara lafa argannaa sanatti yoon si deebi'ee bulchiinsa magaalaatti baay'ee deddeebinee jechuudha. Bara 2009 irraa kaanee yeroo hedduu itti deddeebinee xalayaa keenya galfannee faayiliin keenya si'a 2-3 nu jalaa batee jechuudha. Irra deebinee si'a 2-3 erga itti kennine booda achi keessatti illee namoonni deeggarsa tokko nu godhanillee inuma jiranii isaanis warra galataati jechuudha. Sanirraa kaanee bu'aa ce'ii dheeraa booda lafti tun akka nu kennamtu nu godhanii jechuudha. Saayitii fudhannee haa ta'u saniin duratti garuu lafa tana nu kennanii mana kiraa kana keessaa gaafa asii nu baasan ganda dooshatitti gallee ijaarama tokko mana kiraa keessaa gaafa nu baasanii bakka meeshaa kaawwannullee dhabne mana ittii fi guyyaa itti sagantaa gaggeeffannullee dhabneeti meeshaa silaa qabnullee fuunee mana nama dhuunfaa as jiranii maanguddoon tokko isaantu nu kaayee jechuudha. Dhugaatti nama galataati isaan bira kaayanneeti sagantaa bakka itti gaggeeffannu dhabne bakka tanatti gufuu wayiiti jira baargamoo wayiiti asuma teenyee jechuudha. Asuma gatteenyeti sanbattan lama sagantaa asitti gaggeeffan. Sana keessatti immoo warri sagantaan kun akka deebi'ee gadi dhaabanne warri barbaadu ammallee duuban namoota nurratti ijaaraa turanii bakka nuti silaa teenyee sagantaa itti gaggeeffannu sanatti si'a 2 si'a 3 faandoo itti gatanii jechuudha. Gama barnootaatiin immoo jijjiiramni amalaa fi fayyaa hawaasummaa nageenyaa fi tokkummaa hawaasa keessatti mul'ates akka fakkeenyummaatti ni eerama. Egaa hawaasa naannoo kana keessatti waan galmi kun buuse olaanaadha jechaadha. Fakkeenyaaf amantiin waaqeffannaadha akka aadaatti yeroo itti fudhatamutu jira jechaadha. Amantiin kee maali gaafa naan jaa waaqeffataadha gaafa jettuuni anillee waaqeffataadha amantii keetiin si gaafadhee haalli itti nuun jaan fa'aatu ture jechaadha. Wanni nu mudate tokko kana ture jechaadha. Haa ta'u immoo deebi'ee ijaaramuu sagantaa kana hawaasa naannoo kanaa keessatti amantii waaqeffannaa amantii ta'uu fi jireenya gurraacha Afrikaa sanatti amantiin nu deebistu amantii nagaa fi jaalala lallabdu ta'uu. Dhaloonni immoo har'a sagantaa kana barate gaafa isaan dararrii san hunda nurraan ga'anii waan san dhiisanii duubatti jechuudhaan argitee nagaa barbaaduun irraa mul'ata jechuudha. Kanaaf immoo furmaata kan fide barnoota amantii waaqeffannaati jechuudha. Asitti deebi'ee ijaaramuudhaani hawaasni kunillee ilaalcha duraan qabu san irraa jijjiiramee haalli itti gara galmaa dhufee bakka duraan jiru san irraa illee bu'aan gartee ijaaramuu galma kanaatiin argame baay'eedha jecha. Waan si ajaa'ibsiisu tokko yerooma sanattu yerooma nurratti namoonni nurratti kaka'aa turan sanattu namoonni keessaa nu deeggaran ture. Tarkaanfiin haga taappellaa diiguu ibsaa nurraa kuchisiisuu ibsaa fayyadamnu akka fayyadamne gochuu wantoonni godhaman san jidduutti namoonnumti naannoo kana ijoolleen kuni nama hin tunne ijoolleen kuni amantaa namaatti hin bu'ani ijoollee nagaadha jedhanii ragaa ba'an turan. Isa booda erguma sana dandamannee dhaabbanneen booda amma wanti jiru amantaan kun amantaa nagaa ta'uu amantaan kun amantaa kamiyyuu saba kamiyyuu kan hin tunne nagaa waliin jiraachuu qofa warrootuma gaafa san nutti dallanaa nutti deemaa turanuyyuu sana booda ni saalfatu.
asiqanii innaa dhugaa hoobaani maaloo ebaluun na dogoggorse maaloo mana maqaa abbaa amantaa fa'aa maqaadhaani maaloo ebaluutti na dogoggorse edaa isinii edaa akkana jedhanii sanaan booda hordoftoonni amantaa kanaallee dhufanii asitti hirmaatanii ennaa ba'an ennaa galan amma namni naannoo kanatti ol jedhee mana amantaa kana ofirraa ilaalu hin jiru. Kuni bu'aa maaliiti jettu? Amalaan akkasitti namatti dhiyaachuun kuni jijjiiramni akkasitti dhufuun kuni namoota biraatillee maaltu mo'ata lolatu mo'atamoo dhiibbaatu mo'atamoo akka namoonni biraa dogoggoranii dhufanitti namootatti dhiyaatanii akkasitti jechuun kuni gama waaqeffattootaatiin maal waan ta'eef bu'aa maal jettanii kunikaa ifuma tokkoffaani barumsuma warra abbaa Oromoottuu kana qaba. Waan galmatti gadi ta'anii baratan santu waan falaasama biyya wayiitii yookaan saba wayiirraa waraabamee dhufee osoo hin taane barumsuma galma kanatti kennamutu iyyuu kana barsiisa. Miseensi kumiyyuu asii gadi bahee rakkoo amalaa namni qabu hin jiru. Waan isaa waan silaa kaleessa warri isaa yookiin warri abbaa Oromoo ittiin jiraataa ture sagantaa isaaniif jireenya taasisan hawaasa kanatti agarsiisuu danda'ee jira jechuudha. Jalqaba irratti ergammoo haala kanaan dhaloonni waan isaa arge yookiin immoo kaleessallee kan barbaachetti ture. Kaleessallee immoo warri wanti Oromoo kana wal jala yaasa. Wanti Oromoo kana tokkummaa uumuu danda'a. Wanni Oromoo kana bakka garagaraatitti faffaca'eetiin hin jedhe kana mataa walitti qabuu danda'u maali jedhee dhaloonni barbaachetti ture. Bakka kanatti argatee bakka itti hara galfatee jechuudha jalqaba irratti. Walitti dhufeenyi galmoota biroo walii wal cimsuu, galmoota dabalataa babal'isuu fi sadarkaa godina Arsiitti iyyuu sochii of ta'uu kana milkeessuu keessatti hojiin galma Tulluu Cilaaloo hamilchiisaadha. Kana keessatti gaafa galmi Tulluu Cilaaloodha hundaa'u baay'ee kan rakkachaa turre hanga silaa meeshaalee guuttachuu dadhabnee keessattuu 2009 ayyaana irratti baay'ee rakkachaa kan turre sanirra darbee galmi haalanillee dhiyeenya nutti qabullee nulleen isaaniin wal argaa ittiin turre galma malkaa qoffee ture. Galmi malkaa qoffeedha hanga meeshaa dukkaana isaa ta'uu nuuf fidu nu gumaachuudhaani. Galmi kuni baay'ee dhaloonni bakka sagantaa kana dagatifa keessatti waan hundaa'eef namni quba kan hin qabne ture. Kanaaf hariiroo yoo san ture bareeda ture. Ammallee hariiroon kun immoo cimaadha jechaadha. Gaafa galma kana laallu immoo galmoota silaa wiirtuu kana jalatti argaman wajjin hariiroo inni qabu. Barnootanillee hubannoo garagaraa kennuudhaan illee akkuma caasaa isaa eeggateen dhufeeni hubannoo sirriitti kan kennaa turedha jechaadha. Ammas immoo kan itti deemuu danda'udha jechuudha. Dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa keessatti kan mul'atu ofirratti hirkannoo fi ofitti amantummaan of danda'ummaa mirkaneessu ijaarsa galmootaatiif humna ofii maallaqaa fi qabeenya mataa ofii ogummaa fi ogeessa ofiitiin yommuu raawwatamu argina. Galma iddoo galmaa argannee jirra waan nu deeggartan jennee warri gaafanne namni hedduu warri nu deeggaree jiru. Kanaaf maaliif waan Oromooti sagantaa Oromooti jennee waan silaa itti ibsuu qabnu ibsinee hawaasni waan nu deeggaruu qabu deeggareera. Yaa ta'uuti garuu dhaloonni kun argitee bu'aa ce'ii dararaa san keessa darbellee waan beekuuf itti ciniinnatee barataan illee argitee waan silaa warri barnootaa ergeef sanirraa hambifate. Hojjataan illee mootii argitee waan argatu sanirraa ka ofiillee itti fidate kan immootii hiriyoota isaallee nama itti dubbifatu qabu sanillee itti dubbifateeti. Waan silaa argitee qorqoorroo fi meeshaa tokko tokkoon bitamu akkasanitti guuttanneeti bu'aa ce'ii guddaa keessa dabarree akkasanitti galma kana ijaarranne. Gaafa galma kana ijaarannu wanni silaa ni yaadadhu keessa galma kana nama ammallee nama dhuunfaatti nu ijaare namni dhuunfaa sunillee amma miseensa galma kanaatti jechuudha. Gaafa sana galma kana gaafa nu ijaaru miseensa galmaallee ture waaqeffataadhuma karaarra dhufiin jedha ture bilisaan nu ijaare jechuudha gaafsa. Ogeessa ogummaatti akka ogummaatti iddoo maallaqa tokkoon kafalanii fi bilisaan nu ijaare har'a mootii galma gaafsan bilisaan nu ijaare san keessatti nu dhufeeti miseensa nu ta'ee jechuudha hubatee jechuudha. Haala amma irratti argamuunis galmichi teessoo wiirtuu hordoftoota amantii waaqeffannaa godinaa kan godina Arsii ta'ee tajaajilaa jira. Armaan duras teessoo koonyaa hordoftoota amantii waaqeffannaa Arsii Asallaa ta'ee tajaajilaa ture. Of durattis kaayyoo ijaarameef irratti ciminaan hojjechuudhaan gama barnoota of ta'uutiin safuu fi duudhaa bakkatti deebisuun akka hojjetu gaggeessitoonni wiirtuu koreeleen galmaa fi miseensonni gameeyyiin galmichaa akeeka jiru ifoomsu. Of danda'anii akka sochaanii akka hordoftoota amantii waaqeffannaatitti of ta'uunuyyuu of danda'u. Kanarra kaa darbee tokko miseensu kun of ta'uudhaaniin kaa eega bu'uura lafa kaawwanne
umarratti ka wanta kaa dhaabbanni kun karoorfatee too itti socho'u waan bal'aadhaa jechuudha. Jijjiirama amalaa, ilaalchaa fi milkaa'ina toora qabate kanaaf ga'een dhaloota of baree wal baree bu'aa boonsaa buuse kanaa irraa haa jaalatu nama jechisiisa. Hawaasni magaalaa Asallaatis deeggarsa dhalootummaa galmicha ijaaruuf taasisaniif galata qabu. Gama maayii irrattis dhaloota Oromoo kamiifiyyuu darbees kanneen gurraacha Afrikaa hundumaafuu guutuu ta'anii argamuuf galmatti yaadachaanu jechuudhaan dhaammatu. Sababiin isaas tokkummaan of ta'uu keessaan dhuguma waan ta'eef. Oromoo jennaan waan Oromoon qabu guututti abbaadhaa jechaadha. Kana waan jedhu afaan Oromoo jaalatanii amantii Oromoo jibbuun hin ta'u jechuudha. Ammoo Oromoon alaawwanna itti dhufe hin qabu waan isaati. Afaan Oromoo qofa jaalatanii amantii Oromoo jibbuun, gadaa qofa leellisaa amantii Oromoo jibbuun hin ta'u. Qabeenya Oromooti hunduu waan ta'eef innuu abbaadha. Abbaa itti ta'uu qaba. Hawaasni sagantaa hin qabne homaa hin qabaachuu hin danda'u jechuudha. Maaliif jennaani sagantaan yookaan amantiin dagalee sabaati. Amantiitu dhaloota walitti qaba. Waan silaa argitee dhaloonni qabu san illee sagantaa ofii keessatti argata waan ta'eef kaleessa illee gaafa sagantaa dhabne kufne waan ta'eef amma mootuyyuu sagantaan teenya argitee baraaf gadaan nu geessee deebinee kaane waan taateef gama sagantaa isaaniitti dhufanii argitee waan silaa sagantaan tuni qabullee akka alagaan kaleessa maqaa adda addaatiin argitee sagantaa kanallee waan Oromootillee ittiin balaaleffachaa ture osoo hin taane itti dhufanii maal qabdii sagantaa tana keessa maaltu jira waan Oromoo as keessatti argachuu dandeenyu maal inni jedhanii gama kana dhufanii sila sagantaa isaatti akka deebi'anii. Kan sagantaan alagaa gargar ciccirtee faffacaaftee jette san mataa walitti qabee sagantaa warra ofii kanarraa jireenya kaleessa warri ofii jiraate akka jiraachuu danda'uuf cichoominaan hojjechuu qabaan dhaamsa kiyya ka duraati jechuudha. Maaliif jennaan nama laal fayyitu nama dhibamaa wal aana waan ta'eef. Kanaafuu warri bakka tana hin hubatin bakka silaa dhaloota ofii kanatti deebi'ee lafee ofiitiin wal argee lafa ofiitiin wal argee eekaa waan silaa ayyaantummaa warra abbaa Oromoo qabdu sanirra fayyadamaa akka ta'uufi barnoota beekumsa warra abbaa Oromoo sanirraa fayyadamaa akka ta'uuf warri silaa immoo Oromoo taatanii wanni Oromoo tana isiniin jedhanii akki kaleessa Oromoon qabdu tana isiniin jedhanii dhaamsi dhaloota amma silaa sagantaa warra isaa bareetiniin jedhe kanaan isin bira gahe quba qabaadhati. Quba qabaadhaa bakka tana hubadhaatii waan silaa dhaloonni galmaa jedhu kun dhuguma kan Oromoo tahuuf tasgabbiidhaan gattaa'atii quba qabaadhaa jedhaani jechuudha. Uummanni Oromoodhaa sagantaan kun kan isaati. Jireenya hawaasni Oromoodhaa darbees gurraacha Afrikaa ittiin jiraachaa ture amantii isaati waan ta'eef jibbiinsa alagaan alaa itti kennitu laalee alatti balaaleffachuu caalaa itti dhiyaatee dhugaan galma kana keessa jiru wanni asitti barsiifamu kun waan akkamiiti? Maal barsiisaa waan hawaasni alatti jedhu sana immoo waan biraatitu jira waan jedhu itti dhiyaatanii odoo hubatanii gaarii ta'a jechaadha. Dhuguma ilaalcha hawaasaa sana galmaan gahuu fi waan hawaasni kun jibbiinsa itti tuule sanaa fi kan biraa ta'u adda baafachuun baay'ee gaarii ta'a jechaadha. Hamma barbaachisaa sana dhugaa amantiin kun qabu itti dhiyaatanii galma isaaniitti deddeebi'anii odoo barnoota as keessa jiru baratanii waan hawaasni kun qabu sana ta'uu fi dhiisullee adda baafatanii irra gaariidha jechaadha. Maaliif amantiin kun amantii gartee gurraacha Afrikaa yookaan immoo kan uummanni Oromoodhaa ammaaf ittiin sagantaa isaa geggeeffachaa jiru waan ta'eef dhugaa keessa jira, jaalala of keessaa qaba, waan gartee jireenya hawaasa tokkooti ta'u hunda of keessaa qaba waan ta'eef itti dhiyaatanii waan amantiin kun qabu qabiyyee isaa odoo laalanii gaarii natti fakkaata jechaadha. Gamman wajjin amma ammaatti turtii taasisaa turre keessa odeeffannoo bu'a qabeessa ta'an hubannoo sochiin guddinaa fi babal'ina amantii waaqeffannaa godina Arsii keessatti maal akka fakkaatu hubannoo gahaa argattan jennee abdanna.
Gama maayii kanatti illee ammas waayyuu yookaan hojii geggeessaa galma amantii waaqeffannaa Tulluu Cilaaloo wajjin turtii taasifna. Ayyee duraan dursa maqaan koo Caalaa Jaankaa Hiyyiin jedhama. Hojii geggeessaa galma Tulluu Cilaalooti. Ammatti galmi Tulluu Cilaaloo galmoota wiirtuu Arsii jalatti argaman keessaa buulessa. Sababa kana ta'eef amma yeroo dhiyootti galma tokko galma Tulluu Guutuu kan jedhamu miseensuma galma Tulluu Cilaaloo keessatti hojii barnoota dhalootummaa barataa turan. Galmuma kana keessatti hojii dhalootaa hojjetaa turaniin galmi tokko hundaa'ee jira yeroo dhiyoo keessatti. Galmi sunis immoo haala gaarii fi akkaataa gaariirra jira. Galmi Tulluu Cilaaloo erga mooraa kana argatee akka galmaatti mooraa kana keessatti galma tajaajila hojii dhalootummaa yookaan immoo barnoota amantii barsiisuudhaaf erga eegalee galmarraa eegalee oddoo isaa keessattis wantoota garaagaraa dallaa hawaasaa keessatti hojjetaa tura. Inni jalqabaa wantoota akka biqiltuu ejersaa kanneen dhaabutti jira. Kun amma ejersaa jechuudha. Inni kun ejersaa. Ejersa kanas erguma argatee barootuma lafa argateerraa kaasetti ejersa kana dhaabee kunuunsee hojii isaa itti fufaatu jira jechuudha. Biqiltuun ejersaa kunis ejersuma natti fakkaata. Gama biraatiinoo inni kunoo. Inni sunis ejersuma. Ammattis immoo sagantaa warra keenyaa wajjiniinis ni deema. Mukni kun muka dhalataa lafa kanarra tureedha. Dachee warra gurraacharteerra muka tureedha janneet irraa kaanee muka kana dhaabne. Mukni gara fuulduraattis itti fufamee too dhaabbatamu mukkeen lafa warra gurraachatirra jiru. Muka lafaa fi lafee warra gurraachatti wal beekuudha. Mukni dhaabamee dallaa kana keessatti itti fufamuu jechuudha. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota chaanaal YouTube dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa galma amantii waaqeffannaa Tulluu Cilaaloo ilaalchisee hundeeffama sochii babal'inaa fi guddina amantii waaqeffannaa akkasumas haala ijaarsa galmichaa irratti qophiin qabannee isiniif dhiyaanne kanarraa hammanuma waan nu hordoftaniif horaa bulaa. Qophii biraatii walitti deebina guyyaa nagaa qopheessee kan isiniif dhiyeesse Daadhii Damissee waraabbiin kaameraa Yoomiif Tafarraa gargaaraan kaameraa Daadhii Roobaa gulaalaan suuraa fi sagalee Deebii Lataa Daayirektar Deebii Lataa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa.